obbolummaa jennee wanti nu waywaannu furmaata barbaadu mee wala barbaannu waamicha diiniiti jala hawwaannu mee wala gaafannu adda addatti yaannu mee waliifataanu nama walittaanu yaa rabbi nu buus. Akkasuma tokkollee viidiyoo keenya gadisnii bu'e guutuu isaa karaa yuutuubiitti dhaggeeffatan jedhee abdii qaba. Sababni tokko karraa gadhiiste viidiyoon guutuun hin bu'u. Kanaafuu garuu immoo warri achirraan na beektan warri duraan na beektan na beektan warri duraan na beekne garuu guutuu dhaqaa achirratti dhaggeeffadha waan suuraa jechuudha. Amma karaa haasaa kiyyaatti taada barumsiniin jecha karaa haasaa kiyyaa samoona kana warri yuutuubii irraa dhiifaman godha baay'ee tokkoon babbade. Sababni kana mul'ulee dalagaan daran kaduraa tiranatti ulfaatee miti dalagaatiin qayyaranii taman ture. Sababni garuu sababni miidiyaa kanarraa xiqqoo wanti haasaa irraa namatti ulfaatu tokko jira. Tokkoffaa waa'ee ijoollee keenyaa, tokkoffaa warroota hidhamtoota Suudii keessa jiranii yoo kaasne yoo yaadne dubbachuu miti wanni hundinuu gashi nama godha. Rabuma kadhannaaf maal goona ree wayii wanti harka keenna miti waan ta'eef jecha lubbuun nu biratti akka rakkashaatti ilaalan garuu saba biraa biratti fi rabbii biratti lubbuun warqeedha isla garuu maa gochuu hin dandeenyu shbeedina karamni wanti hunduu harka keenna miti. Rabbi kadhachuu fi du'aa godhuu fi maal goona ree wanna godhuun jiru waan ta'eef qaata boonna qaata iyyina hifanne ammoo ana kamtaa kiyyaatti wallaahu billaahi osoo boonii fadhe. Sababni isaan yoo laalu dubartoota yoo laalu daa'imman yoo laalu dhiira namoota miidhame yoo laalu warroota peestaala uffatu yoo laalu nyaanni hin jiru jedhanii yoo asirratti booyan yoo laalu halkanis guyyaanis bochum walumaa galatti rabbiin waa laaffisuu rabbi isaanii isaa baasuu rabbi kadhachaa jira. Miidhamaa qabnaa nama dhukkubsatu jira of qabu maraafuu baga jiraatan isiniin jecha mee addunyaa tana irratti waa baay'ee waan hubataa jirtu akka jira beektanii waa baay'ee waan hubachaa jirru nu biratti hangam namni rakasa saba biraa biratti yoo hangam namni hangam namni ilmi namaa kun hangam nama keenya biratti akkam saba biraa biratti akkam yooni taazamnee fi yooni ilaalle guutuun guutuutti walitti dhufu. Sababni saba biraa biratti lubbuun adeelam lubbuu namaa lubbuu horiis ta'e lubbuu namaas ta'e warqiidha. Maaliif khaliqa uume waan ta'eef jecha. Garuu immoo lubbuun saba keenya biratti hangam waddii lubbuun saba hangam saba keenya biratti lubbuun namaa waddiidha jedhamtee ilaaltan hangam saba biraa biratti fi hangam saba keenya biratti ilmi namaa kabajaa qaba. Ta'e guddaas ta'es xiqqaas ta'es ka mootummaa ta'e ka ofiin bulaa ta'e ka humnaan bulaa jirus ta'e hangam lubbuun ilma namaatu hangam nama keenya biratti hangam ulfaatti lubbuun ilma namaa hangam saba biraa biratti lubbuun teenya ulfaatti garaagarummaa qabdi moo hin qabdu wal bira madaallee yoo laalle baga argine baga rabbi nu agarsiise social media kanarra jira. Lubbuu daa'ima tokkochaa baraaruuf akka sabaatti namni takka naaf neewaniin jedhee akka sabaatti lubbuu daa'ima tokkochaa baraaruuf rabbiin waa gochuuf lubbuu isaas guyyaa 5 jiraachisee guyyaa 4 jiraachisee guyyaa 5ffatti
daqiiqaa muraasa keessatti uummannis gammadee namni muluun gammadee daqiiqaa muraasa keessatti namni muluunis ni kuni qadarii isarraa dhufte maal jettan tinfaashii malee guyyaa 4 achi keessa jiraatee okay tinfaashii malee rabbi akka ofii fedhetti nama godha rabbi akka dandeettii isaati harka isaa jira yoo jennu hin beeknu obboleewwan kiyyaa warroonni har'oof dhaadu warroonni har'aan aangorra jira jedhee warroonni har'aan eebalu jedhee warroonni har'oof dhaadu kun hundi isaatu akka rabbi jiraachuu eenyumtu akka wallaaletti dongoraa maaliif akka feeni taaniif akka argine taaniif lubbuun nuti lubbuun teena isa harka jirti rabbi tokko qofa harka jirti malee nama harka miti akka feeti ta'e akka barbaade ta'e wal bararii gabbararii akka feeti jiraadhu lubbuu ta'e har'a baasee siin jedhe rabbiin daqiiqaa muraasa keessatti baasee jechuudha akka ofii fedhii isaatti akka fedhii namaa miti akka fedhii ilma namaa miti akka fedhii doktoraa miti kun akka fedhii mangistiiti miti kun maaliif tokkochaa waan ta'eef kanarraa dubbii fuudhaa waan dubbii dubbadheef qaba sabni keenya baay'ee miidhamaa jira ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa jirani ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa jiranii tokkoffaa nyaata takkallee hin jiru ani namoota dawwaluuf qaba achi keessatti nama dawwaltuuf jira sooshaal miidiyaa irratti ilaalaa jira dawwaltee gaafatte sanumaa sooshaal miidiyaa irratti illee ilaalte sanumaa yaa rabbi birmadhuuf jechuudha garuu amma dhuguma uummata kana galfachuu dadhabee mangistiin kun kaniin galan ardii isaan irratti kaniin galan biyya isaan irratti galfachuu dadhabee dhuguma uummata xiqqoo barka biyya keessa jiru kun way ka biyyaatiin tokkoore 100,000 yoo ta'e dhuguma uummata ofii galfachuu dadhabee mangistiin keenya kun lubbuun nama keenyaa mangistii keenya biratti hirkaash akka rabbiitiif jiran malee akka namaatiif akka isaaniitiif miti akka warroota aangoo qabuutiif miti garuu akka rabbiitiif waanuma jira sabni keenya kadooduuf ajjeessanis harka ofiitiin baasaa jiran lubbuu harka isaaniitiin baasaa jiran lubbuu harka isaaniitiin bar masaaraa irratti tokkosanii ilma haadha fuulduratti ajjeesan hangam namni keenya lubbuuf kabajaa qaba kanarratti hubatte jechuudha hangam baga biyyaa baanes baga sooshaal miidiyaa fayyadamnes baga waa baay'ee argines sababni naan kan jechuu dandeef waa baay'ee hubanne waan biyya keenya irratti hojjetamuu fi waan biyya ambaa irratti hojjetamu guutuu adda baafanne baga biyyaa baanee waa hundaa hubanne irra hedduun biyya keenya keessatti amma waa'ee sooshaal miidiyaa hin beekan baay'inni hin beeku baay'inni baga biyya baanii kanneen hundaa hubanne baga hangam lubbuun nama keenyaa saba keenya biratti lubbuun hangam qaaliidha saba biraa biratti lubbuun hangam qaaliidha adda baafanne okay ta'e mangistis ta'e ka aangoo qabus ta'e ka fedhiisoo ta'e lubbuun saba keenyaa isaan biratti rakasha sooftii argite akka sooftii ilaalan maal akka ittiin ta'e ilmaadha fuulduratti ajjeesuu jechuun waan qalaalii miti gisee har'aa kana keessatti lubbuu hangam laalime hangam hamileen nama cabdi hangam onneen nama dhukkubdi hangam haati dhalte sun hangam booddi hangam onneen isii cabdi hangam hamileen isii caba garuu nama keenya biratti lubbuu rakashaa alhamdulillah osoo barumsa fudhatanii sooshaal miidiyaa kanarratti yookiin saba biraatirraa barumsa fudhatanii baay'ee irraa barbaachisaa lubbuu qabu rabbi waan ta'eef osoo barumsa guddaa irraa fudhatanii warra aangorra ta'u guutuun isaaniitu barumsa isaan barbaachisa walii galattu
sababni haasofni isaanii kan biraa sabni keenya waan keessa jiru kan biraa sabni biraa waan keessa jiru kan biraa kanaafu rabbi nuuf haa laaffisu jechuudha. Saba keenyaaf du'aa godhachuu dhukkubsataa jiranii baay'ee tokko rabbi isaanirraa haa fuudhu. Bakka ta'e hundattuu rabbi qabna rabbi nu haa eegu. Bakka ta'e hundattuu rabbi qabna rabbi nu haa eegu. Lubbuu teenya akka harka ishaatti rabbi nurraa hin baasini. Kaniin biyyaa ba'es rabbi maatii isaatti haa deebisu namoota lubbuun jiran. Maatii isaa rabbi isaa agarsiisu. Maatiin ilma ofiitti baay'ee xaara waan ta'eef baay'ee xaaree guddisee waan ta'eef. Hanga fedhe ilmi sunis tattaafatee biyyaa ba'u haatiif abbaan ilma isaa isaan ni barbaaddi. Rabbi hundaa walitti qabaa nuuf haa laaffisu. Rabbi kulli jabaatee hundaayyuu kan dhibamee jirus rabbi irraa haa fuudhu. Kan inni rakkatee jirullee rabbi rakkoo haa baasu. Miidhamaa keenya kan biyyaa bahee dhama'ee akka ta'u dhabee harka namaatitti galee rabbiin harka namaatii isaan haa baasu. Rabbi danda'aadha. Isa malee dandeettii kan qabu abadan hin jiru. Lubbuun isaanii hunduu harka rabbii jirti. Beeleef namni waan ta'u miidhaman malee. Yeroo gabaabaa keessatti inshallah rabbiin harka diinatii isaan haa baasu hunda isaaniitu. Dubbachuuf onneen nama cabaa wallahi waa'ee isaanii jechuudha. Walumaa galatti rabbi isaanii haa laaffisu dhugaa dubbachuuf. Otortee gaariin isiniin jedha mormuuti.